Galateeffannaa Waaqayyo abbaa keenyaati. Waaqayyo keenya gooftaadha. Waan hundumaan olitti Waaqayyoodha. Waaqa lafa situ uume. Anaaf obboloota koo waan hundumaas situ eegee jiraachise yeroo kanaan qaqqabe. Ati yaa Waaqayyo. Ati utubaa lafaa utubaa wantiiwwan waaqaa hundumaas qabee kan jiru siidha. Waaqayyo Waaqayyo siin alatti kan bira tokko illee hin jiru. Si beekutti ogummaatti hubannaatti guddachuu akka dandeenyuuf karaa hundumaa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin karaa hafuura qulqulluu yeroo hundumaa karaa macaafa qulqulluutiinis nuuf ibsite. Kanaaf obboloonni koo walirraa akka barannuuf sagalee kee garas beekutti akka qo'annuuf yaa Waaqa miira dorgommiitiin otoo hin taane miila wal barachuutiin wal barsiisuutiin wal fidee yaa Waaqayyo beekumsa fayyinaatti wal geessuutiif akka ta'uuf akka nuuf gootuuf amma moosii kadhanna maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos yeroo keenyaa fi hundumaa nuuf eebbise namoota hundumaa macaafa qulqulluu isaanii hawwataniidhaaf macaafa qulqulluudhaaf sammuu isaanii baneeme akka barreeffame nama nu gidduu jiru hundumaatiin macaafa qulqulluu akka bantu sammuu isaa akka bantu akka hubachiiftu yaa Waaqayyo akkaataa garaa garaatti hafuurri kee yaa Waaqayyo. Sanuu hubachiisuu wal hubachiisuu akka dandeenyu miirri isaa miira dorgommiidhaaf amma ta'ee qofa dubbifamee bira darbu otoo hin taane miira namoota bira baay'ee bira qabuu danda'u namoota baay'ee kakaasuu danda'u hirribaa kaasuu danda'u gara dhumaa kana keessatti kan nu gargaaru tarkaanfii tokko gara Kiristoos Yesuusitti kan nu butu akka ta'u jaalala haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nama as jiru sababii sa'aatii tokko as gidduutti gubaniif dachaa akka isaan eebbiftu mana isaan keessa jiraatan akka eebbiftu obboloota isaanii nagaa isaanii fayyaa isaanii akka eebbiftu. Sababii isaan miila kee jala akka Maariyaamiin fo'ataniif yaa Waaqayyo nagaa isaanii akka yaa Waaqayyo hamma camuu keessaa akka isaan baaftu nagaa isaaniitti akka isaan deebiftu tasgabbiitti akka isaan deebiftu maatii isaan gidduu keessa jiran warra mana namaa hojjetanii yaa Waaqayyo akka isaan gargaartu mul'ata akka isaaniif kennitu akka itti simboo akka isaaniif kennitu ogummaa hubannaa akka isaaniif kennitu Waaqayyoon baruutti akka ati guddiftu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jaalala kee haa ta'u. Humni hafuura hamaa qo'annaa kanaan kan mormu karaa intarneetiin, karaa daataa yookiin kan biraatiin, karaa yaa Waaqayyo koneekshiniin, karaa nuti hin beekne beennuun, karaa biizii namoota gochuutiin, karaa tuffiitiin, maal qabdi maal libdiidhaniin yaa Waaqayyo gooftaa karaa hinaaffaa yookiin kan biraatiin namoonni gara macaafa qulqulluutti gara beekumsa keetti gara qo'annaatti akka hin dhufneef maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo gooftaa wanta biyya lafaa kana itti kan caalchifatan yaa Waaqayyo keessaa ba'anii akka dhufaniif humni hafuura qulqulluu akka isaan gargaaru humni seexanaa maqaa gooftaa Yesuus akka hidhamu ulfinni kee barbaadaan nu gidduutti akka mul'atu har'a qofa jalqabne gidduutti akka hin dhaabneef maqaa Yesuus Kiristoos yeroo hundumaa risorsiin kee akka nuuf kennamu jajjabinni akka nuuf kennamu nu gargaari maqaan kee eebbifu maqaa gooftaa Yesuus. Ameen. Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu kun kallattiidhaan sagantaa qo'annaa keenya macaafa qulqulluu gaaffiif deebiiti. Akkuma isin jedhe maqaa isaatu dorgommiidha malee miira dorgommii keessaa akka isin hin jirre gaaffii kan keessan qofa deeffannaan akka darbitan kan namaa deebisuun isin irra hin jiraatu namni shan deebiseef isin hin kuftani feet akkasin hubattan isin jedha maqaan gooftaa ulfaatu amma kallattii gaaffiif deebitti deemna. Hayyuun hin qophoofne yoo ta'e viidiyoon keenya rikoordii gochaa jira dirqama viidiyoo banuutu nurra jiraatan moonni gaafatamuuf gaaffii barbaadan yeroo isin mijate gaafatamtanii deebitanii cufachuu. Sababni isaa gaaffii isa lammaffaa isinitti himu waan ta'eef jechuu barbaadan gaaffii tokkoffaa qofa isinitti hima. Gaaffii keenyan sheerii isinii godha. Otumaan sheerii isinii godhu immoo isin nan arga. Nan argu jettanii akka hin jenne jechuudha. Ani hafuuranis nan argaa asirratti isin argaa. Kanaaf kallattii an amma sheeriin isinii godha. Kan hin argu gannii fi dhiifama. Gannii waan jirtuun fakkaattu inni akka itti ilaaltan. Fakkaatti. Waan afaan qabatee teessu waan natti fakkaate. Okay. Maanan sheerii godha. Alright, kun isinitti mul'ata? Isinitti mul'ata waan ta'e iskiriiniin koo? Ayyuu. Arga jiran gabaabaatti. Dorgommii gaaffii fi deebii wangeela Luqaas jedhetu silaashii abdii jedha. Isinitti mul'ata afaan Oromoo isaa? Yaa hayyuun mitiiwutii irra waan jirtu kan afaan ishee waan argaa kan jechaa jira. Okay. Dhiifama mul'ata. Alright. Inni dubbata erga ta'e miyuutii irra kaa'uun hin danda'amu yeroo nati gaaffii gaafadhu miyuutii irra kaa'uun hin danda'amu. Sababni isaa miyuutii irra keessanii wanti isin hojjettan hin beeknu darbaa waan ta'eef jechuudha. So
Gaafii akkuma argitanii har'a tiimii shan qabna. Yoo jiraachuu iyyuu baatan tiimii shan qabna. Tiimii shan jechuun garee shan qabna. So garee shanan keessaa gaafii shanan isin gaafannaa gaafii 25tu jira. Inni kun irbaata keessan guyyaa har'aati jechuudha. Itti deemtanii. Alright. Isaan kun gaafii isaan kanaadha. Gaafii tiimii tokkoffaa ta'uu namni barbaadu. Isin lamaan qofaadha. Amma tiimii lama qofaadha. Tiimii tokko ta'uu namni barbaadu. Waan barbaadanitti. Amma fakkeenyaaf dafee xumuree ba'uun barbaadan. Ati Jiitu. yaada qabdu dura kaafte irratti jechuudha. Alright. Yaadumaa namni hin jiru waan ta'eef daftee xumurta. Tiimii lammaffaan dirqama Ayyuu ta'a. Ayyuu sitti mul'achaa jira barreeffamni kee maqaan kee. Mul'ata. Qabxii asitti ansii qaba jechuudha. Qabxii shan gaafa dhamtaa shan keessaa amma zeeroo isin lachuu hundumtuu tiimii sadaffaa arfaffaa shanaffaa hin jiranii amma isaan dhufanii yoo dhufuu baatan garuu nuti qalteettu humna. So gaaffiin akka kanaadha. Mata duree isinitti mul'ataa jiran beeku dhugaa soba filannoo bakka duwwaa deebii kennii fi inni dhuma Ibsi. ibsiidha. Kanaafuu gaaffii dhugaa sobaa keessaa gaaffii shan qabnaa tokko lama sadii afurii shanii. Kanan kana keessaa gaaffii tokkoffaan filadha yoo ta'e isin gaafadha jiituudha. Gaaffii lammaffaan filadha yoo ta'e isin gaafadha jiituudha. Gaaffii kana deebi'ee nama kan biraan gaafadhu jechuudha. Gaaffii dhugaa sobaa keessaa filannoo keessaa akkanatti filattaa. Sababni isaa tokkicha yoo filatte tarii carraa kanaan hunduu isaa gaaffii isa salphaa ta'uu danda'a waan ta'eef hunduma isaa lammaffaas booda filatte. Ammaaf gaaffii tokkoffaa dhugaaf soba gaaffii tokkummaa amma shaniitti tokko filatte. Sagalee kenna godha. Tokkoffaa filadhee jira. Gaaffii tokkoffaa gaaffii isaa dubbifamaa jira isin hundaafuu jechuudha. Deebiin deebiftanii gaaffii tokkoffaa Luqaas hin dubbifamaa? Eeyyeen. Furii sagalee. Sagaleen kee dhaga'amu? Hin dhaga'ama ol fuudhii dubbisi gaaffii isaa. Luqaas barreessaan wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waa'ee kan jalqabaa jalqabee duukaa ture. Waa'ee kanaa jalqabaa jalqabee duukaa ture. Ijaan argee fi dubbichaafis hojjetee barreesse nutti dabarsee jira. Gaaffichi dhugaa yookiin sobaa? Dhugaa yookiin sobaa jettaa sakandii 30 qabdi. Bira deebi'ee dubbifachuu nan danda'ama ol fuudhee dubbisa. Ifaan dubbisa tokko nu dubbifteetta. Luqaas Ishee. barreessaan wangeela gooftaa keenyaa Kiristoos Yesuus waa'ee Yesuus kan jalqabaa jalqabee duukaa ture. Ijaan argee fi dubbichaafis hojjete barreessee nutti dabarse dhugaa. Soba. Soba maaliif? Sababiin isaa inni bartuu gooftaa Yesuus hin turre. Isaa wajjin illee hin turre. Argatteetti. Inni bartuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookiin warra jalqabaa jalqabanii turan wajjin waan hin taaneef inni kan isaan irraa dhagaye yookiin namoota kan biraarraa kan dhagaye kan qorate kan beekee bira ga'edha. Kanaaf gaaffiin lakkoo tokkoffaan sobaa jechuudha. Hayyuu kan kee gaaffii sattaan agaruu asirratti eenyu qabda? Mormii. Hin qabu. Mormii hin qabdu. Warra kaantu isatti dabarse malee inni ijaan hin argine yookiin wajjin hin turre kan jedhu Luqaas boqonnaa tokko lakkoo tokko amma 14. Afuriiti. Okay. Inni ittaanu gaaffii tokkoffaa ishiin filatteetti waan ta'eef achi keessaa gaaffii ati filattu kami? Lammaffaadhumatti fufi. Gaaffii lammaffaa. Ati sagalee kee ol fuutee dubbiftaa. Wangeelli Luqaas ulfaataa fi jaallatamaa Tiyofiloosiif barreeffamee jedha. Dhugaadha. Gaadha. Jiitu mormii qabdaa? Hin qabdu? Lakkoo tokkoffaa gaaffii lakkoofsa lammaffaa keessaa dhugaaf soba yookiin gaaffii tokkoffaan wangeelli Luqaas irra deebii dubbisi Ayyuu. Ifama bilbila duubatti na deebiseeyyuu. Okay, sitti mul'ataa? Mul'ata. Wangeelli Luqaas ulfaataa fi jaallatamaa Tiyofiloosiif barreeffamee jedha.
Dhugaadha. Dhugaadha. Jiitu asitti gaafii qabda. Iddoo kanarratti Gaaffii hin qabu. dubbistaa amma ol fuutee sagalee isaa. Wangeelli Luqaas ulfaataa fi jaallatamaa Teefiloosiif barreeffame. Maal ta'e sitti mul'achaa jira akkas jedha hiike. No, soba. Teediyoos jedha. My God. How? Asirratti nu shawwadde abdii. Barsiisaan nama dubbisuu qaba miti. Maal dursa nu kan taate garuu. Maanni mul'atu bari hojii. Waaqessi baadhiisu dhugaa. Teewoofiloos akka jedhutti dubbiseen. Kanaaf haa argattu moo haa dhabdu gaafatti. Argattu. Dogoggorri kan kooti moo kan keeti yaayyuu. Dogoggora hubadhee dubbisuutti kan kooti garuu kennamadha waan ta'eef yoo na dhawwattes yoo naaf laattes mormiin qaban. Dogoggora kee amantee moo kan kooti sitti fakkaata dogoggorri hin jedhe. Dubbifadhaa waan jetteef kan kootidha akkatti fudhaan. Siifan kennaa. Siifan kennaa maal isin barsiisa kun yeroo itti aanu waan tokko otoo hin hubatin otoo sirriitti ilaalin macaafa qulqulluu yeroo qo'attan argitan yoo ta'e namoonni baay'een yeroo macaafa qulqulluu lallaban afaan Oromoo qulqulleessanii dubbisuu waan hin dandeenye hiikaa isaallee jallisanii kan isaan ta'e. Kanaaf isa kana yeroo baay'ee hubadhaa. Macaafa qulqulluu keessatti dubbii baay'eedha yeroo itti dhakaa jechuudhaaf kaanii waan kan biraa biyya dhakaadhaan maqaa biyyaa maqaa namaa godhanii yeroo itti yaadan yeroo jechuudha. Kanaaf isa kana gochuu qabdu. Gaaffii dhugaaf sobaa gaaffii lama xumurreerraa sirlachuu argattaniittu. Okay. Gaaffii itti aanu gaaffii filannooti. Gaaffii filannoo 5 qabnaa filannoo keessaa kan filatta jiitu. Gaaffii filannoo lakkoo tokko. Gaaffii filannoo lakkoo tokko kanatu si dubbisaa. Wangeelli Luqaas boqonnaan tokko lakkoofsa yookiin versiisa jedhamu Ingiliffaan quxurii seennu meeqa qabaa jedha. Wangeelli Luqaas boqonnaan tokko A 57 B 57 C 78 D 80 macaafa qulqulluu ilaaluun hin danda'amu iddoo kana. Amma isin eeyyamutti macaafni qulqulluu keessa cufaadha yoo jiraate. Sakandii 30. C 78 ayyuu gaaffii qabdaa asirratti. Yoo jalaa hatte akka boonasitti siqamuu danda'a. Yoo illee ishiin dogoggorte. Ani jaadhan jedha. Daa lakkoofsa 80 qabaa. Boqonnaan tokko kun cubbuu sirratti lakkaa'amu. Cubbuun hojjenne daa lakkoofsa 80 qaba. Boqonnaa tokko lakkoofsa 80 qabaa. Baay'ee lakkoofsi dheeraa isa kanadha. Alright. Jiitu baga si gargaaree. Amma maatii tokko qofaadhaa kanatti argatteertu. Okay. Ayyuu gaaffii ittaanu filatta. Isa sana na yaadachiisisa amma deebifte daasa amma jette na yaadachiisee macaafa qulqulluun laaltu. Alright. Ayyuu amma isa kana filatta. Gaaffii lammaffaadhaan. Gaaffii lammaffaa. Filannoodha. Siifan dubbise. Filannoowwan armaan gadii keessaa seenaan wangeela Luqaas tokko yookiin boqonnaa tokko keessatti hin raawwatamne. Okay, tufuufi. A. Ergamaan Waaqayyoo Zakkaariyaasitti mul'ate. B. Maariyaam gara mana warra Zakkaariyaas deemte. D. Ergamaan Waaqayyoo Maariyaamitti mul'ate. D. Yesuus ni dhalate. E. Yohaannis ni dhalate. Yoo irra deebi'u barbaachise irra dasii deebi'aa sakandii 30 qaba. Irra naa deebi'i. Filannoowwan armaan gadii keessaa seenaan wangeela Luqaas boqonnaa tokko yookiin tokko keessatti hin raawwatamne seenaan boqonnaa tokko wangeela Luqaas keessa hin raawwatame. A. Ergamaan Waaqayyoo Zakkaariyaatti mul'ate. B. Maariyaam gara mana warra Zakkaariyaas deemte. C. Ergamaan Waaqayyoo Maariyaamitti mul'ate. D. Yesuus ni dhalate. E. Yesuus Yohaannis ni dhalate. Baadha. Maariyaam gara warra mana Zakkaariyaas deemte. Baadha. Jiituun hin jirtu fakkaata. Jiitu as jalaa kanatti yoo jiraate gaaffii hin deebifne yoo jiraate yookiin mormii yoo qabaatte.
Miyuutireerti. Okay. Wangeela Luqaas boqonnaa tokko keessatti seenaan hin raawwatamne daadha. Deebiin isaatti mul'ateera. Mul'ata. Daa Yesuus ni dhalate kan jedhu Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 6-7 jira. Kana jechuun Luqaas boqonnaa tokko keessatti Yesuus hin dhalanne jechuudha. Irratti walii galtaa moo mormita? Waliin gala. Walii galteera akka galatame. Gaaffiin inni itti aanu bakka duwwaadha. Gaaffii bakka duwwaa keessaa lakkoofsa meeqa filatta jiitu? Miyuutii irra jirti moo? Lakkoofsa tokkoffaan filadha. Gaaffii lakkoofsa tokkoffaa sitti mul'achaa jira. Wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 76 macaafa qulqulluu ilaaluun hin danda'amu. Wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 76 jedhetu maal akka jedhu si barreessee jira. Ati immoo yaa mucaa nanaa bakka duwwaa abbaa hin jedhamu. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 76 ati immoo yaa mucaa nanaa bakka duwwaa abbaa jedhamtaa jedhetu dhufaa. Bakka duwwaa guutta. Ati immoo ilma Waaqayyo abbaa. Ilma Ilma Waaqayyo abbaa. Waaqayyo abbaa yaalii lama. Yoo barbaadde yoo yaaluu barbaadde yoo tamante rakkoo yoo yaaluu barbaadde yaalii lama si kan kennu. Ati immoo yaa mucaa nanaa ilma Waaqayyo abbaa hin jedhamtu jettee ati kan biraa ilma abbaa hin jedhamta. Yaalii sadaffaa mucaa nanaa kan jedhameen kun eenyu jettee yaadda? Gaafficha hin argatte yookiin hin dhabde yoo jenne gaaffii kana mucaa nanaa kan jedhame Yohaannis hin jedhame garuu gaaffiin isaati. Yohaannis hin jedhame hayyuu deebii qabdaa asirratti. Raajii abbaan jedhamta jedha. Ati immoo yaa mucaa nanaa. Ati immoo yaa mucaa nanaa raajii abbaan jedhamta jedha. Yohaannisiif jedhame malee Yesuus akka hin taane hubattanii waan barbaade. Mormii qabdaa jiitu. Yaa sababiin isaa ilma Waaqayyo abbaa hin jennu sababni isaa Yohaannis akkas jechuu hin dandeenyu. Yesuus boqonnaa 2 keessatti dhalate. Wanta amma isin hubachuu qabdan Yesuus boqonnaa 2 keessatti dhalate isa qabadhaa deema. Gaaffii lakkoofsa 3 raajii kan jedhudha deebiinsaa. Gaaffii lakkoofsa 3 kan keessa filachuu dandeessa bakka duwwaadha. Amma jiitu miti ayyu. Lammaffaa na gaafadhu. Kana mattaanu jechuudha. Lammaffaa kanatu si dubbisa. Wangeela Luqaas boqonnaa 11 dhiifama boqonnaa 1 lakkoofsa 17. Inni yookiin inni isa jedhu kana Yohaannis akka ta'ettan si barreessee jira yaaddofneef. Wangeelli Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 7 irratti inni hafuuraa fi humna bakka duwwaa raajitti qaba ture in argata. Irratti deebi'uu nan danda'a. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 17 daa qulqulluu cufamee jira. Inni yookiin Yohaannis hafuuraa fi humna bakka duwwaa raajichi qaba ture in argata. Sakandii 30 qabdaa yaalii 2 qaba. Wangeela Luqaas boqonnaa 3 boqonnaa 1 lakkoofsa 17 inni yookiin Yohaannis hafuuraa fi humna bakka duwwaa raajichi qaba ture in argata. Zakkaariyaas raajichi qaba ture in argata. Si'a lamaffaa yoo shaakaluu yaaluu barbaadde siifan kennaa yoo ta'u baate immoo yookiin argatte yookiin dhabdeen sin jedha. Kanuma yaaliin kun. Alright. Amma irratti walii galte. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 17 irratti inni yookiin Yohaannis jechuudha. Yohaannis cuuphaan hafuuraa fi humna Eeliyaas raajichi qaba ture in argata jedhudha. Maa jettee gaaffii kee abbaan ta'e? Man gaafatu turte ishuu kanallee ittiin dabalata.
Sorry, sorry. Waan jirtu natti fakkaanne iskiriinii koo irratti natti mul'achaa ture. Ishii qofan laalaa ture. Dhiifama. Isa kana immoo otoo argattee jalaa hattee silaa waan gaarii ture. Eeliyaas akka ta'e beektaa turte? Beeka. No, Tagatteen. no, wannoon jiitu Eeliyaas akka ta'e beektee turte? Beekee tanaaf qabadheen ture na gaafattee gaazaa deebii gadhiiste. Thank you. Already deebiteettaa. Isa ishiin duraan si laatte deebiteettaa. Waaqa akkaanti waliin haa baddu dhiifama. Asirratti by the way, wala manna soba dubbachuu iddoo itti hin jirre iddoon kun. Okay. Lakkoofsa afurirra jirra. Gaafii lama lama qofatu sana hafee. Lakkoofsa afurirratti deebii kennitu. Yeroo nama macaafa qulqulluu banaa jedhee malee hin banamu. Amma ammaatti macaafni qulqulluu hin banamu. Gaafii tokkoffaa si qabadhu jiitu. Sanaffaa na gaafadhu. Gaafii lakkoofsa sadaffaa jetteeti. Okay. Sanaffaa. Shanaffaadha. Eh, Okay. Okay. Shanaffaa. Afur ishiin fuuldura jirtu afur jechuun gaafii tokkorraa ka'ee arfaffaa filannoo bira darbee arfaffaa jechuudha malee gaafii arfaffaa miti. Shanaffaan isa kana. Shanaffaan deebii kenniidha. Deebii kenniidha. Kana jechuun deebii mataa keetii kennita jechuudha. Deebii mataa keetii isa kennitu kana ani ofii kootiitiin gaafadha. Macaafni qulqulluun cufama. Zakkaariyaas abbaan Yohaannis duuba yookiin abbaan Yohaannis hafuura qulqulluudhaan guutamee raajii dubbatee jedha. Dhugaadha moo soba iddoo kanatti? Dhugaadha miti? Macaafa qulqulluu akkas jedhu dubbifte. Zakkaariyaas abbaan Yohaannis cuuphaa hafuura qulqulluudhaan guutamee raajii dubbate kan jedhu jira miti? Wangeela Luqaas boqonnaa tokko keessa. Hin jiru? jira. Jira yoo ta'e raajii inni dubbate keessaa shan caqasii jedha. Raajii baay'ee dubbatee raajii keessaa shan caqasta jechuudha. Jecha shan yoo jette nuuf ga'a. Wantoota inni dubbate keessaa raajiin inni dubbate keessaa shanii inni saba isaa hin yaadate Mhm. saba isaa hin yaadate Tokko. Deebini. gad deebi'uu isaanii keessaa isaan daqiiqaa meeqan qabansuu ta'e yaadate. Kolfuu hin danda'amu. Daqiiqaa tokko qabdaa shanan tokko nuu jedhe. Yaada keetti deebi'i waa inni jedhee. Yaada isaatti dhiyaannan siif kennina rakkoo. Mattayyuu macaafa qulqulluu bantee iddoo sana dubbisuu dandeessa. Zakkaariyaas abbaan mucichaa hafuura qulqulluudhaan guutamee raajii dubbatee jedheetu itti fufa raajii inni dubbate. Tokko Isa afaan jetteetti. raajotaatiin dubbate raawwate. Lama. Okay. Abaarsa isaan irraa cabse. Amma kudhaniitu jechuu dandeessa. Rakkoon qabdu nuti shan sii lakkoofne. Okay. Tuufi. Waa'ee maqoota namoota bebbeekamoo baay'eetu achi keessa jira. Tuuftee yaaltaa? Lama sadi jetteetta? Amma ammaatti kan qo'achaa turre keessaa kanneen achi keessaa dubbisee jira. Isaan akkasii itti fudhachuu dandeessa. Afaan Daqiiqaan tokko dhumne ayyu. Okay. Sadii haa kenninu moo akkam goon? Yoo garaa naaf alaaftu jettee waan gaarii dubbadhu haatis. Yerootti. Qajeelchuma keessa jira. Shamarraniif ilaalchi ni godhama kan jedhu. Macaafa qulqulluu Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 67 Zakkaariyaas abbaan mucichaa hafuura qulqulluudhaan guutamee raajii dubbate. Waaqayyo gooftaan Israa'el kan galateeffamudha. Saba isaa furuudhaaf dhufe. Fayyisaa aangoo qabeessa nuuf kaase. Filataa garbicha isaa Daawit keessaa
Daawituma irratti gaadha. Afaan qulqullootaa raajota isaatiin jettee tasa kana bara duriitii jalqabee dubbachaa ture. Akka diinota keenyaa akka nu oolchuuf dubbattee qabaa warra nu jibban hundumaa keessaa akka nu baasu abboota keenyaafis araara akka godhu kakuu isaa isa qulqullaa'aa akka yaadatu abbaa keenya Abrahaam isa dhaabe Abrahaam margiteettaa isa dhaabe nuuf kennuudhaaf kakuudhaan isa jabeesse akka diinota keenyaa nu oolchuudhaaf nu sodaa malee isaaf akka hojjennu qulqullummaa fi tolatti fuula isaa dura jiraachuudhaaf bara jireenya keenya hundumaatti jedheetu amma kan dubbisee bakka duwwaatiin gaafadhe. Ati immoo yaa mucaa nanaa raajii abbaa jedhamta. Karaa isaa qopheessuudhaaf fuula gooftaa duraa beekumsa fayyina saba Waaqayyoo kennuudhaaf dhiifama cubbuu argachiisuudhaaf Waaqayyo keenya araara isaa sa'oo anguuteen barii fayyinaa nuuf barsiisa. Warra dukkanaa fi gaaddisa du'aa keessatti argamanitti immoo mul'achuudhaaf miila keenyas daandii nagaa irra geggeessuudhaaf jedhee jedha. Kanaaf sii kennu moo siroowwan? Sii kennu moo siroowwan? Na ilaalimee jalqaba kan. Okay. Lukaas boqonnaa tokko 68 dubbifattu. Inni itti aanu filannoon kee kamii? Jiituu miti ayyuu. Tokkoffaa. Filannoon kee tokkoffaadha. Okay. Tokkoffaa irratti Wangeela Lukaas boqonnaa tokko kitaabni qulqulluun cufaadha. Wangeelli Lukaas boqonnaan tokko 8 irratti ergamaan Waaqayyoo Zakkaariyaasitti erga himee booddee gaafii Zakkaariyaas kun akka ta'u akkamittan beeka jedhee ergamicha gaafateef deebiin maal ture jedha. Irratti deebi'u Wangeela Lukaas tokko 18 irratti ergamaan Waaqayyoo Zakkaariyaasitti erga himee booddee gaaffii Zakkaariyaas kun akka ta'u akkamittan beeka jedhee ergamicha gaafatee fi deebiin maal ture? Maaliif jettee yaadda? Zakkaariyaas kun hin ta'a jedhee waan hin amanneef garaasa keessatti waamamee fi amma mucaan kun dhalatutti arrabni isaa hidhamaa haa ta'u jedhee arrabni isaa kan hin dubbanne ture jechuudha. Amma mucaan kun dhalatutti arrabni isaa hidhamaa haa ta'u jedhee arrabni isaa kan ture kana jedhee maaliif jettee yaadda? Sababa isaa maaliif jettee yaadde akka ati amma ibsetti? Sababiin himamee fi amanuu dadhabee fi umuriin haadha manaa isaa deemeera, umuriin isaa deemeera kanarratti hundaa'e jedhee yaada. Gooftaan si eebbisu waan dabalattu yoo qabaatte daqiiqaa sakandii 10-15tti waan itti dabaltu yoo jiraate. Gaaffii isaa argachuuf yookiin dhabuu dandeessa garuu waan itti dabaltu yoo jiraate keessa dabalataa. Maaliif himamee? Yoo himame maal rakkoo qabaree namni ergaa himamuu hin danda'u waan akkasii kan jiru waan itti ibsitu yoo qabaatte ibsa waan ta'eef iddoo kanarratti deebii mataa keessa. Waaqayyo ulfina isaatti mul'isuudhaaf kana raawwate kan jedhu. Waaqayyo ulfina isaa mul'isuudhaaf fi Waaqayyo ulfina isaa kan mul'isu afaan keenya cufee jiitu waan itti dabaltu qabda iddoo kanatti. Ergamaan Waaqayyoo Sagaleen kee dhaga'ama waan ta'eef iddoo tokkotti qabadhu yookiin nan dhagaa akka dhagahamu akka hin dhagahamneef deebisuuf miti nan dubbifachaa jira. deebii deebisuu yoo barbaaddan jedhe waan itti waan ibsu yoo qabaatte iddoo kanatti akka nuuf galuufani malee waan addaaf himi. Akka ta'u akkamittan beeka jedhee ergamicha gaafate deebiin maal ture? Sagaleen kee dhagahamu jeetu. Iddoo iddoon dhufee ba'a. Amanuu qaba ture. Isa immoo amanuu qaba. Amanuu dhiisee malee. Milikkita tokko arguu barbaadeeti. So iddoo kanarratti edda akkas ta'e ergama Waaqayyoo afaan keenya cufama jedhee nuti isa yaadattu. Afaan cufumaa barbaachisa isa jedhudha. Okay. Gooftaan sinaa eebbisu walumaa galatti Luqaas kanarratti yoo ilaalle namichi luba mana qulqullummaati nama iddoo guddaa jirudha. Aarsaa dhiyeessaa nama jirudha. Isa kana gara jireenya keenyatti naannessinee ilaalla. Yeroon kun yeroo nama qulqulluu miti malee namichi lubaa nama aarsaa Waaqayyoof dhiyeessudha. Gaafii ittaanu daqiiqaa keenya qusachuudhaaf. Gaafiin ittaanu ibsi jedha.
Nammaa Gaaffii deebii kana nan argadheen bira darbiteera. argattu haadha. Argattu. Gaaffii guutummaatti argatteetta kan nuti barbaanne kana dabalataa kan isin haasofsiisaa turan malee gaaffii afur gaafatamte keessaa lama deeffatte gaaffii afur gaafatamte keessaa meeqa deeffatte jeeti. Yaada walitti qabaa jira. Barreeffachaa jiru. Gaaffii itti aanu ibsiidha. Nammaa deebii mataa keessanii kennitanii nammaa immoo hin ibsitu. Gaaffii lakkoo tokko amma shanii keessaa maal filatta jeeti. Lamduraanuu shanaffaa yoo dhaqeettanani. Kanaaf asii kennu Tokkoffaa. gaaffii lakkoo tokko. Wangeela bantaa. Wangeela banteetu kun wangeela banteetu. Wangeela siifan dubbisa yoo barbaadde banuu dandeessaa akkuma isin toletti kan. Alright. Gaaffiin isaa akkana jedha. Gaaffii Wangeela Luqaas 1:5-7 lakkoofsa 2 qofa qabdi jechuudha. Wangeela Luqaas 1:5-7 kan jiru irratti ibsa kennii jedha. Bara Heroodis sanyii lubootaa Zakkaariyaas fi Elsabeet kan jedhu irratti ibsa kennite jechuudha. Lakkoofsa 5:5-7 siifan dubbisa yoo barbaadde immoo nu dubbisuu dandeessa. Ol fuutee dubbiftee isa dubbiftee irratti dhaggeeffannee seeraan ibsite moo keessa jedhu sii kan nyaachu. Qaamurasaaf dhiifama faana. Si dubbisuu hin danda'a. Hayyuu dubbistaa yookiin? Nan dubbisa. Akka kana jedha lakkoofsa 5 kaasee bara Heroodis biyya Yihudaa bulchaa turetti balbala lubootaa kutata Abiyaa keessaa lubni Zakkaariyaas jedhamu tokko ture. Haati manaa isaas sanyii lubootaa keessaa maqaan ishees Elsaabeet jedhama. Lachuun isaanii abboommii gooftaa fi seera isaa raawwachaa fuula Waaqayyoo duratti jireenya qajeelaa jiraatan. Haa ta'u iyyuu malee Elsaabeet dhabduu waan turteef dhala hin godhanne. Lachuunuu immoo lafa guuraniiru turan. Galeera namaan dubbisu. Jittuun hin jirtu miti? Eecha deemte. Amma ishiin deebitutti gaaffii kan keetti ishiitu gaaffii sammannaa. Gaaffii lammaffaarraa kaastee amma shanaffaatti tokko filatta. Lammaffaa. Gaaffii lammaffaa daqiiqaa tokko qabdi. Wangeela Luqaas 1:8-10 lakkoofsa 2 qofa qabdi kan jiru irratti ibsa kenni. Kana irrattis 1:8-10 yeroo ibsa kennitu darabee balbalaa kan jedhu, hojii lubummaa kan jedhu, amala hojii irratti kan jedhu, buufata mukaa kan jedhu, aarsaa ixaanaa fi saba alaa kan jedhu irratti ilaalchitee ibsa kennita. Yoo barbaadde si dubbisuu hin danda'a, yoo barbaadde immoo dubbisa 8-10. Okay. Darabeen balbala isaatii geenyaanis gaaf tokko Zakkaariyaas warra kaanii wajjin fuula Waaqayyoo duratti hojii lubummaa isaa hojjechuudhaaf dhiyaate. Akka amala hojii hirmaachuu isaaniitti Zakkaariyaas aarsaa akka dhiyeessuuf buufata mukaatiin irra buufnaan gara mana qulqullummaatti ol gale. Yeroo aarsaa ixaanaa kanattis sabni baay'een alaa in kadhata ture jedha. Ibsaa sirraa eegaa daqiiqaa tokko qabdi. Okay. Kutaa kana keessatti akka nu hubadhutti as keessatti Zakkaariyaas luba ture, hojjetaa Waaqayyoo ture. Bara sanatti aarsaa kan dhiyeessanii darabeedha yookiis immoo hixaa buufatanii abbaa carraan irra bu'e sanatu aarsaa dhiyeessa iddoo aarsaa sanatti dhiyaate jechuudha. Kanaaf immoo guyyaa tokko hixaanii Zakkaariyaasitti fuunaanii innis aarsaa kana dhiyeessuudhaaf gara mana qulqullummaatti akka ol galeedha. Sabni baay'een alaa in kadhata ture kan jedhu yeroo
aarsaan iddoo mana qulqullummaa Waaqayyootti dhiyaatutti akkuma sabni tokko waaqeffachuudhaaf walitti qabamu namoonni baay'een illee walitti qabamanii ala sanatti akka isaan Waaqayyoodhaan kadhatanii kan nutti mul'atu jechuudha. Kan nu hubadhu addanatti kanadha. Tole gooftaan guddaa si haa eebbisu. Kun ibsa bal'aa fi gahaadha. Waan yookaan akka ta'e ibsituufiin gaaffiiwwan har'a gaafataman gaaffii 5 keessaa 3 deeffatte gara marsaa itti waan darbiteef gooftaan si haa eebbisu. Namni marsaa itti hin darbine yoo jiraate fakkeenyaaf jiituun gaaffii tokko yookiin lama yoo deeffatte gaaffiin lama deebiftee keessaa marsaa itti otoo hin cehin yoo hafte marsaa itti immoo yeroo dhufte akka nama marsaa haaraa tokkoffaa jalqabutti jalqabuu ni dandeessi malee kana booda bakka marsaa itti hirmaachuu hin danda'u yemmuu otoo hin hirmaatee turuun hin danda'amu. Kuni dorgommii gaaffii fi deebii keenyaa kan macaafa qulqulluu irratti hundaa'e wangeela Luqaas boqonnaa tokko ture. Kanaaf irra caalaa seerri sun seera kakuu moofaati. Dhaqattus ture haa ta'u malee gaaffii argatteetta. Seerichi raawwatamu seera kakuu moofaa seera har'a hin jirre yookiin nuti raawwachaa hin jirredha. Kun obboleessa keessan abdiidha. Nagaan inni isiniif haa ta'u. Nagaadhaan tura waan dhuftaniif immoo gooftaan isin haa eebbisu. Akka isin hin jiru beeku waaqayyo isin haa eebbisu akka salphaa miti. Namoota 5 barbaadna ture. Achi keessaa namni 3 argameera olmosti garuu nama 2tu gaafa irratti hirmaate namoonni 2 immoo guutummaatti hin dhufne isaaniif haala garaagaraa mijatee akka dhufan hin beekna. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Yeroo itti aanu viidiyoo isaa YouTube irraa argachuu dandeessu. YouTube irraa isinii kaa'a. Akkanatti yeroo itti aanutti marsaa lammaatti waan darbiteef galatoomii gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifameetis.